Sheikh Ibrahim Abdallah silak kasijalan biya kesan sanitsu wansi wajini gal imala dheeraa baalirraa nu biratti barachaa ture. Xiqqoo haadha abbaa haa ziyaaruu jechuudhaaf eebbaan gaggeessuudha yaana jechuudha. Inni kun Ibrahim Abdallah akka amma beekamutti kantiibaa Singiloota. Har'a kantiibaa Singiloota ta'etti gaadhiyoo tana akkuma poostii guddate. Zainaa malee. Jila buutee rifaatu gaani. Akka taanee fi bakka taanitti qabamee siin bakka daddabarreeffamtee aadaa abbaa keessanuu silaa dhageetti laalaa silaa dhageetti laalaa silaa dhageetti laalaa bal'aa keessatti mootiin dhalaa biyyi koo sasii miti nyaanis biyyi koo jimmaa guyyaa sadii deemamaa maalan kan namaa himaa biyyattuu irra hamaa Muhammadinna hullum فتنقطوا إن الله يحب بريدة تباب ترى ما خنتي بيتني يا أبو شيخ إبراهيم كنجي نما تكجالة تكدلك كسوجي سلامتا شيخ إبراهيم مالس إنني ساتنوجيسو أنا اللي رتين سلام مدة سلامتا يتنا اللي أسمعنا نجل أجوبا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تعالى في أباسا isaatu hedduu nama jaalata yoo atii fi firraacette malee nama sirraacetu miti kan yeroo dheertuu wajjin turre Ustaz yookaan kantiibaa Singiloota akkuma jechaa turan. Kantiibaan sun kaaka dalagu taanaan gandoota jaalate. Kasiitii salaamtaa onni irraa kaate tan onni irra dheeytu haadhaa fi abbaa kee hiriyootaan kee akkasuma maatii kee hundattuu akka nuuf geessitu. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu. Kantiibaan wanni adda isa godhu hedduu jaalala baay'ata. Saahiba akkanaa qabaachuu keessatti hedduun ittiin boona. Yeroo na dhiphuudha giseen gartee gadhaaladhu nama tokko cinaa tokko na jala waan dhalateef jecha haadhaa fi abbaa sarara qabee obboleeyyan isaa hundinuu hundi maatii isaa haaliif firoottan ollaan isaa hundi keessanuu salaamullahi alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu jaa. Maqaa hedduudhaan ibsama. Inni heddummaati. Akkam jennee ibsinu hin anilleen isaa ta'uu baadhu inni naatee jira. Nama يوبوني في مخينا خيسي وجين ديمنو يولد بكشو الشيخ السلام عليكم جت إن المتحبون ما يسجل ورد بيتش والجالة ورد بيتش والتي جت مخامي والجالة تصير يسجل يدو أنا كان فقاتو تبغى يبدل لنا فقاتين بعد ما ماتين أستاذ خينيا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته لجنك يا خاص ترجمان كوني سانون ديرو guyyaa narraan tanaa kuni gartee itti qaaliidha garuu guyyaa san rasiitu nu qaalii jennee asitti argamuu keessaniif hedduu maqaa maatii kiyyaatii fi maqaa kiyyaan illee galatomaan isiniin jaa. Asumaan ummaa isaatii fi abbaa isaatii fi firoottan isaa gartee keessee guddina hunda isaatu assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh jechuun barbaada. Nimmallee ogeessa kaameeraa gama hundaan waraabu jiru kana ogeessa kaameeraadhaa obboleessa kiyya yookaan ilma kiyya Sudeessi Muhammad hedduu galatoomii annaan. بكا بكا في دير ربي ولينقها ربي والجالتي أبولي انتها دعا جرون تاتون من أدام بها يقا أدبه قران منها وجنياتي وجي بكا بكا في دير ربي ولينقها ربي والجالتي أبولي انتها دعا جرون تاتون من أدام بها يقا أدبه قران منها وجنياتي وجي بكا بكا في دير ربي ولينقها ربي والجالتي أبولي انتها دعا جرون تاتون من أدام بها يقا أدبه قران منها بكا بكا في دير ربي ولينقها ربي والجالتي أبولي انتها دعا جرون تاتون من أدام بها يقا أدبه قران منها بكا بكا في دير ربي ولينقها ربي والجالتي أبولي انتها دعا جرون تاتون من أدام بها يقا أدبه قران منها بكا بكا في دير ربي ولينقها ربي والجالتي أبولي انتها دعا جرون تاتون من أدام بها يقا أدبه. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أما بعد
Egaa arraantanaa guyyaa gammachuu gam tokkoonis gaddaa salaamatan daganne obboleeyyan keenya salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Inshaallah baada salaam eega walirra salaamanne akkuma beekamu guyyaan arraa guyyaa har tokkoon gammachuu har tokkoon xiqqoo nutti dhageemu maaliif jennaan namni wal jaallatu tokko gaafa addaan bahuudhaaf deemu amatallee hin taa'in torbeellee hin taa'in daqiiqaadhaaf wal yaada. Inshaallah kanaafi jaalallee keenya nama wajjin guddanne nama wajjin nyaanne nama wajjin dhuyne nama wajjin uffata tokko uffanne kana arraan tana imala dheeraa baalirraa nu biratti barachaa ture. Arraan tana gaa inshaallah xiqqoo haadha abbaa haa ziyaaruu jechuudhaaf eebbaan gaggeessuudha yaana jechuudha. Kanaaf isinis sagantaa obboleessa keenya jaalalloo keenyarra waliin qabamuu keessaniif baay'ee takka galatoomaadhaan isiniin jaa bakka jaalalloo keenyaa bu'e inshaallah. Hayyee kanatti aansuudhaan namni kun Ibrahim Abdallah akka amma beekamutti kantiibaa Singiloota المعروف اسمي مسمى قدامي خجالي جيجا مالي جنان أرى كنتيبا سنجلوتا تيتي قاديو تنا أخو ما بوستي قدته مال بوستي قد أجي جنان زين عملي ما فوني نزيو فوتني تما كمان نزي واحد بوستي قد أجي را كنافو إن شاء الله كا أول ديمو دا ديم مرة إيست أول ديمو ديما أمة زيارة بابا زيارة إملا bareedduu godhee dhufuudha deema imalarraa imala gaarii godhuudha deema. Kanaaf inshaallah sagantaan isin irratti argamtanis sagantaa nama nuti wajjin turreeti. Kana irraa qooda fudhachuu keessaniif baay'ee takka galatoomaa jechuudhaan barbaada. Kanaaf mee namayyuu yaada keessan namni kun ugaanii fi nama jaalatoo jedhabuudha deemu waan nama dhageemuutu jira. Tartiibaan waan isinit dhageemu himannee inshaallah. Kanatti aansuudhaan gaa daawwattootaa fi kabajamtoota daawwattoonni isinuma duranii akkuma beekamu gaa namni kun dhugaanii gad gabaabdee walaloota kaasni jedhamte bakka beekamutti kanaaf Abdulhamiid walaloos gaggeessa obboleessa keenya kan gammachuudha akkamii ammaan tana asirratti nu jiru kabajaadhaan gara isaa feereetiin jira. Allahu akbar. Allahu akbar. Hayyee Abdulhamiid waliin turtii gaarii. الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. واجي قصة شيخ إبراهيم عبد الله تتي ولا لو قبضتو غنقبا أمس يسين بكر دبر فهمته نجل فوتة رفاتو غاني أكن ثاني في بكر ثاني تكراري Angora kami raya. Aki itu. Ya Syekh Ibrahim Abdallah silap kasigalang abiya ke sansanitu ansi wajini galang adurani daginye ni butegana jala ada abba ke santu ada abba ke sanu sila dake tilala Allah gara bale katani bale biya jalalang biya damma panani biya ilma godata biya dada panani biya dada panani koppae sinegaga lagani tikri biya liye chirri biya kan siyalatu biya tiwa kobutu biya dafa bangke akike sajiratu makinan sinin kase simbiranam kutu garatuna daddabe nui sinjalamne kopata unnun tatu Syekh Ibrahim Abdallah Anturani Saudi mana tokko fegalla yarola laluballa keessatti mootiin tala Allahu akbar waagan hogeesse laala waa hedduu
sagala hala malatula kabana mabjalala kabana mabjalala kabana mabjalala Allahu akbar masyaallah hati ke namagli kabutate dini dafi kennate atis kuno parate ilma bacalu taate ilmaan oromoota killeen sarratti jaarte diini rabbii barsiifte wallaala keessaa baafte wallaala keessaa baafte wallaala keessaa baafte Allahu akbar Allah mataa keetii baratte mataa kee bira kutte namaafuu waa buufte yaati kee gaganamaan diirabbii barsiifte isiin fatanaa baate waynuma milkoofte waynuma milkoofte waynuma milkoofte Allahu akbar haati kaakkaadha keetii fahaakkaadha kootii keessaniis jarasooti kaganamaan ilmoosii rabbii barsiifatte isiin fatanaa baate waynuma milkoofte haati ka ilmoo isii barsiisuu dagatte isiin fatanaa kufte waynuma hongofte walaloon kiyya gahee asirratti dhaabama yoo feetan maqaa kiyyaan al tokko sinii hima maqaan koo Abdulamii Sheek Shariifin jedhama biyyi koo sasii miti anis biyyi koo jimma guyyaa sadii deemama maalan kan namaa hima kiyyatu irra hamaa walaloon kiyya gaa asirratti dhaabbataa gaafa tokko walaloo godhaatiin ture walaloo kan nashiidaati dhumarratti yeroon xumurus maqaa kiyyaan al tokko si himaa Abdulamii Shariif naan jedhama si miti biyyi kiyya jimma karaallee guyya sadii deemama amaana akka rabbinaa kadhattu rabbii guddaa nu haa fayyifatu jechaan kanuma nama walalootti isinii deebisee إلى لقاء جديد آخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تيجا أما كان كرتك يوني في هذا فباش إبراهيم وانين أكا أجايب باش إبراهيم كان جالته في الناس نجالته. هذا يسالي يجي كان أنا جلماني نعره جيران. ذاتان. جلما. جلما. ما شاء الله ما شاء الله. والله بالله. ثاني akka ajaa'ibaatti naadhaaf abbaa isaallee ni yaada aadaaf abbaa kiyyallee isa yaadanii Sheek Ibraahim Abdallaa ni jira jedhanii na gaafatanii bulijjaboo onnee keessaa sirra wal jirra waan ta'eef Sheek Ibraahim kiyya assalaamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakaatuhu jettanii haadhaaf abbaa keessan gama kanaa fi gama kana naa dhungatanii tasheekaa jaa dhungatu Sheek Abdulhamid jettanii tamaaminaa محمدنا كلهم فتنقتوا إن الله يحب المتدنقتين أكثرنا دنقتنبو dura gaabee taasaayeroonni dhaqe kanuma saattinii yatanii dhungatanii walumaan niyyaan kaawwal irratti deemuu qabdi kannis kanuma saattinii yatee dhungatechi kiyya booddelka yookaan kontaatii wal goota saniif assalaamu alaikum. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شهد لبيت كيني ما شاء الله تبارك الله ربي سر حجالته مالف جنة والله نشيدان إسا ولا لون شيخ نباي تك نبو تشسور آخات ربي دتي قرون نخفر شيفته مالف جنة ميرا ويخيسنا نيته إن شاء الله جا هذا بارت سلامة تجرا أكسم شيخ إبراهيم كيني كنتيبا سنجلوتا كاران نجاي سني هاته جتو بربان إن شاء الله كناف كنت أنسني قارفونو simanna wala logo geessa jennee booda gati ko du'aayinis ni jirti namni egaa beekaa kana egaa du'aayi malee namni karaan deemu beekadhu ka Sheek Ibraahim keenya eebbifna kantiibaa keenya eebbifna kanaaf Sheek Mahmad gara isaaniitiin isin dabarsamee isaanii salaamtaa jedhanii waa'ee obbolummaa gaa isaan tu beeka gaa kana maali waa himaa miti isaanii waliin turtii gaariin isiniin jee inshallah sheekha wajjin ayyee بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد
وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا تدرى الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. والله وأنا ندرو بقلتهم فردو خيسا. نما هدو وليان إنه كانوا ولا جرجني وليان هند سبب ما شيء إبراهيم كان ولا ركعته. الله أكبر. الله أكبر. مرق ربي سنتي. لا لبليان كي نلمان كناس. إنما تقول إنسان كس. نيكومتين أركاجيتين جرّخون الليل أنا ممدي جراني. والمفروض جرّا ليلي يكومتي كرتي دبغا ولا جرجني ثم يادات الرئيس سبب إساتيني. هدونا مو والأراني هند ولا ركعته الرئيس. أكسي كرتي دبغا. بليجن سلاما بليجن كينيا طالبوت علمي ده وننجا شو بربادو صاحب جتون أكجا أني إبسان جتشو دوان إنكم نتك رغم ربي سنتي صاحب نللي ولر صاحبا أنك شيء إبراهيم كنا نجري ما شاء الله وهم ده خيستي جتشو ده هدو وجين ترى ده أكمل شيء عبد الأمير ريفون تناجانسن أمان تجليني بيتي أبان تجليني بيها إذا الله أكبر الله أكبر أكستي أمان تجوبا ده ولتيجو إبراهيم عبد الله سبير جل أجت تملي أسوت نسين تمان الله أكبر هي أكستي أران تندوبا بديس خنيجا ربين إسالات سي علمي دا ساقا وجين برچا ترى وجين اللي قرتي تجرى أكسمت التعلم والتعليم جا برچا برسيس ويچو جرام أكسني تجرى يچو قرتي في ولا لا حسابه نملي ولا لا حسابا سجرى متعلم سالي تلميذو تسالي خبر خطوف ربي حاقلو في آمين لفرتيس مجلس ربي حدابو في آمين أكسو بليس خينيا يروداف ماتي زيارو داف ديما مالف جنان ربي اتنواججه وصينا الإنسان بوالديه كس جامي ربي نعم سنيفو بري هذا في أبات تجول بري ثلاث أولو ديما سنيفو يكاشيمتي بري جتون الخير معنى خيريتي أكسيتي تلتو تقولوا يجوا سنيف ديما أكسيتي جاي سلي ربنا هابر خيس آمين بسم الله الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على صلى الله عليه وسلم أنا جاوب بلجن كي جاوي تقول قرتي الرافت وطاني واي جت تقول إنسان كان جيب سمبيخو ولكن أمو أقول لإنسان كيسا كمان قدوتين ركعتي دعائن تنا بربادي أمو دعائن ما نقول أبي أكسي ربي سنو حامل كيس آمين هذا بس على ربنا جاه هتايس آمين نتيا ربي تنو حاجيس آمين إملا جاري ربي هتايس آمين والله شيء إبراهيم برنا يوتنامات هندي ملء أما تناو مخينا ساتي نعم والله إن شاء الله دبينا هذا في أباسا خايته أشيل لي قد في إنسان اللي مكان سازي أراني آمين أكسي مخينا ساتي نديم ربنا هتايس آمين ربي كبامي ابتغوا عند الله الرزق جامي ربي بر رب مبرب بربادن إن الله يرزق من يشاء بغير حساب يا بر ربي نعم كسيتي يجودا حساب أملي ربي تنوحاقن وبسم الله ربي سنوحامل كيس إمالا غاري ربي نوحاقن إمالا غاري ربي نوحاقن وبريس خين يخانا نجالنا منو مقاو بريدة تباب ترى مخان تباب ترى أنقود أكسيتي غرتي قدو على أنا اللي ربي هاقدس ربي نوحاقدس هدو أمالا قبانا مجالتا جاللا ساتنا غرتي دوبغا والله غرتي دوبغا تبقى خرا قدو عن خيري قدو ندي بتوف ربي عتايسو وبريجين اللي سايبنا ما هدو والله رقم ربي سنة تليفون تنين اللي دبجو جرا أبو ولا غريجي شيء عبد الحميد وجه ولا غريجي ترتي غافة هرمان لينه في كيو تيجي ولا غرتي دلقات رسن غافة سني سنين يجي ولا غرتي اسمه جيسو لا بكسن لينه سكنتا سنين اللي دلينه يا أبو شيء إبراهيم كنجي نما تكجالة تكدلك كسوجي إيه برضو بمان جين والله أكسمتي تكنا ما جالنا نما قال كسوم بيهم بانا نتلي خجالة لسهاتنا عندك موميتي أجرتي كأني يجوا نما جالة سنتي أكسي قرتي دوبا يساو جندي مولي ربنا هاتايسو أكسي على عمل اللي يكون يساعنا ربنا هاتولجو وليس خنين جالنا ربنا جان نهاجيس هذا في باس أنا جا ربي تنهاجيس وليس أو بريتي سانا جا ربي هاجرو عارف الله ساني نجا ربي هاجيس أكسي نجا جيسي نجا ربي هافدو أكسي هاجا مراد سار ربنا هاجوتو دين ودنيا ربي هاخنو دين ودنيا ربي هاخنو أكسي قرتي جان دواي ساقول بودا هذا في باس اللي جان دواي قوليف isinii kanatti obboleeyyan akkanaa kana qabaachuun obboleessi goof lajaanibiya isinii kanaa qabachuudhaaf yeroo teessanirraa jechuudha gartee aarsaa gootanii bakka tanatti asitti argamtanii
obboleessa keessan geggeessuudhaaf du'aayiidhaan geggeessuudhaaf bakka tana dhuftan kana ilmii faayidaa qabdu rabbi isin barsiisu. Ilmi baraka rabbi isin barsiisu. Ilmi caayaatti haadhaa fi abbaan keessan ta'u rabbi isin barsiisu. Ajamroota keessan rabbi isin haa guutu. Oolumaan rabbi isin haa deemu. Diina ودنيا ربي سنا ملك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أسمانو سلامتا تشيء إبراهيم مليس إنني ساتنو جيسو أن اللي رتين سلام مدة سلامتا يتنا اللي أسمانا نجل أجوبا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تعالى في أباسا أموتون كيسن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله تبارك الله دعاء شيخنا شيخ محمد ربنا حقه بلو يجاga دعائين نما مسافرة نما علمي ربي برتا جرتو نقبلمتي لا شك في خنا شك كيسن جرتو إن شاء الله خنتي عن سودان نموغا جالله أفيتين أدبه راف واحد دوتو نمتي دعاهم يجادا إن شاء الله ميغا أستاذ عارف محمدي نجينا ده تركما ini lente koredeni kaba ani lengati ko inshallah ne du khabasu de mu ya inshallah ya kan khay sama ni jiro de yiro se amma gara isati me wani tidagam babule sana dabahu khanaf gara sa dabar sudaf ga inshallah me takbir ta ja gawsno Allahu akbar mashallah isawlin tertigari bismillah alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wallahi arra gara tokkone dus gamanne gara tokkone sedda mali fabbalesa kenya kayyero dheertu wajjin turre ustaaz yookaan kantiibaa singilota akkuma jechaa turani hedduu takka jaalanna wallahi dhugaa dubbachuudhaaf an hagaan isa jaaladhu beeku maaliif jennaan akkuma obboleessi keenya ibsaa ture isaatu hedduu nama jaalata yoo atii fi firraacitte malee nama sirraacituu miti gaafummaa fi quufte jalaa baata malee jalaas hin baasu hedduu takka bakka abbaatis nu bu'ee jechuun nuti faa keessatti akka obboleessaattis nu cinaa dhaabbachaa nama nu jajjabeessa asiin nu gahe wallahi ani hedduu takkaan isa jaaladha maaliif jennaan nabiin alayhi salaatu wassalaam nama tokko gaanii fi jaalatte akka jaalattutti himi jaanii saniif wallahi dhugatti hedduu takka isa jaalanna nama hundaa isa jaalatagaa kantiibaa namni jibbu hin jiru maaliif jennaan yoonii fi nama isaaf quddaa hin dandeenye taate malee kantiibaan sun kaaka dalagu taanaan gandoota jaalate subhanallah kantiibaa jechuun gaafa kantiibaa akkasila gaafa kantiibaan tole hawaasni toluun laa shakka fi keessa shakkiin hin jirtu akkasii arra hunoo gaggeessa isaaniirra jirra yeroo dheertuu waliin turreegaa namni maatii ofii ziyaaruun ni jira isaan ziyaaruun wallahi ilmoon tun midhaan onneetii isaaniif isaan ziyaaraa isaanii saniif deemuudhaaf arra kunoo qophii sagantaa tanarra jirra akkasitti nulleen akka salaamata itti nu geessitan asumaan himanna kasiiti salaamtaa onneerraa kaate tan onneerra dheeytu haadhaa fi abbaa kee hiriyootan kee akkasuma maatii kee hundattu akka nuuf geessitu السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سجنتانجا أستاذ كيني أستاذ ريفيس. أكخنا فكاتيجا أما وأنا أدات النوافع. مالي بجنان نما تقرانا مقاساني دمبيني نوفي سجرا أمتوت. يو إسانو ما مقاساني فممالي أنما تقولنا تفكاتا. مي أتومانجا مصابي موسى شاكر. Jiddu maani tasaanii tanarratti annam tokko jidduun jira tokko jiddu ablee takka addamure ablee jannataatiin rabbi addamure akkas rabbiin gaa jechuun isaan kun imma nama gartee beekamtii sababuma gartee rabbi ablee takkaan addamuruudhaatiin beekamtii rabbiin kenneefi namni hundinuu jechuudha amma aalimman gurguddaanis hoggaa harkan isaanii sana uffanni isaanii tokko boomsaa biyyaa jaqaan shaakir numa dhiisnu maquma tokko yaamani bar irra baay'ee kaisa beeku kanumaan kana yaama kunis kanaan kana yaama akkasii inshallah egaa kadura lafa bu'ee kenne sani kenne nadibe isaanuma kadura anis nin beeku wanni jiddu daa'ima koo hin jijjiirame أيه بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وان قرتي حاسوا قرتي دوتناتي akkana nagoggootanini
wanna dhibe nam tokko akkamitti baqaysanii duutaa'uun danda'amee waan jirurratti gaafii kana akka danaa deebisanii warra gartee asumaan daawwattoota keenyas fi warra gartee wajjin jiru isin hundinuu gaafii isinii godheen jira. Itti aanu kan boodarra na hafu ni baddeliiru. Mul'attee jirteen maantana saahiba arraan tanaa akkuma beekamu akkuma gartee ustaazan sheeni keenya kan waggaa jiru hundi saahiban kiyyaa waa'ee arraan tanaa waa'ee eenyurraa haasa'u jirra waa'ee ustaaz kantiibaa yookiin Ibrahim Abdallah isaanirraa geggeessaa sababaa gartee geggeessaa isaaniitiin walitti qabama kana keessatti singiloota qofa odoon ta'e warri gartee qindiidhaan bakka takka gadhabji illee waan adda ta'u geggeessaa isaaniirratti argamuunis waanuma nama dinqu. Ammoo saahiba akkanaa qabaachuu keenyatti alhamdulillah hedduu gammannee ustaaz kantiibaan yookaan ustaaz Ibrahim Abdallah nuuf nama gartee saahiba yeroo rakkoo, yeroo bal'oo, yeroo gannaa, yeroo bonaa, isa yeroo hundaa hanga waliin jiru yeroo barnoota haala jireenyaa hunda keessatti akka obboleessaa, akka abbaa, akka maatii nama wajjin bakka walii buunee waliin jiraachaa ilaa hanga arraan tanaa waggaa dheeraa lakkoofsifnee har'a dhaqqabne keessa nama tokko isaan gafaatii jechuudha. Kanaafuu ustaaz kantiibaan wanni adda isa godhu hedduu jaalala baay'ata. Hedduu nama kana fi qaba. Nama wajjin amala wal danda'uu qaba. Kun kennaa itti hinaafan islaa namatti hinaafuun taate rabbiin haadhiisuuf. Kanna rabbiiti. Anillee naafillee kennaa akkanaa tan akkanaa kennu obboleeyyan kiyya akka gartee du'aa naa gootaniin fadha maaliif isummaan waan nama hinaafsisaate waan ta'eef. Kanaafuu saahiba akkanaa qabaachuu keenyatti hedduun ittiin boona, hedduun ittiin dhaadadha, hedduun ittiin gammadaan baanaa beete waan je'ee ibsu wallaalurraa hin dila kana faalfaal je'e. Kanaafuu gaa obboleeyyan qaqqaaliif gaggaarii haala gartee saahiba itti ibsamu hadiisa keessatti ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadiisa baay'ee odeessaniiti sahabaan irraa nu bira dhaqqaba. Hadiisa san guutuu yoo ni lakkoofne jennee yeroon akkuma gartee waliin beenu kana yerootu nu dura haa waan ta'eef namuutu akkuma gartee dhaqqabnetti irraa gabaabsinee gartee kaafne anfaa yeroo na dhiphuudha gizeen gartee gadhaaladhu nama tokko cinaa tokko na jala waan dhalateef jecha alhamdulillah yaame aanuma ta'u maal jettan haa ta'uuti kanaafuu isaaniifin kannaa amma gartee gama dhumaatti maatii ustaaz kantiibaa ustaaz Ibrahim Abdallah hundi keessanuu onni irraa isin jaalanna akkuma isaa silaa isa wajjin kaanee dhufnee isin ziyaarra hundi keessanuu haalli gartee nu mijjatu dhaburraa isa gartee geggeessuu deemna. Kanaafuu hundi keessanuu salaamtaa onni irraa buqqaatee maatiin isaa guutumatti bakka takkatti haadhaa fi abbaa sarara qabee obboleeyyan isaa hundinuu hundi maatii isaa haaliif firoottan ollaan isaa hundi keessanuu salaamullahi alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu jaa. Ammas itti aansee salaamtuma akkana anilleen carraa gartee geggeessummaa akkanaa kaniin gartee maatii ittiin ziyaaru waan hin harkatiniif jecha carraa viidiyoo kana arkuudha maatiin kiyya yoonii fi gartee argatan ta'e asumaan maatii kiyya hundaa'uu salaamtaa onni irraa buqqaatee السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جيسنا أيه ما شاء الله تبارك الله سلام النين كنا فكرة أرس كنتان نقول مكي سوي سدير تاجرتي أمة تكينيا دعوتوتا في ماتي أستاذ كيني أستاذ إبراهيم براتوت أستاذ كيني أستاذ إبراهيم إسقا ما شاء الله تبارك الله أرجع جيس رتي أركام مركز بري برنوتا أستاذ كيسان إمالك هراباله كنا ichi geessaa jirra waan ta'eef kunoo nu gammachiise maal goona liqimsinu nuuftee jira. Egaa nuuftee ustaaz Ibrahim nuutee maasha Allah afaan baay'ee takkanaa ta'e kanaafuu insha Allah gaamee amma dhiiroo lakkumatti hin dabarsa. Adda baasuu hojii jidduu ta'e. Akka waliin madaalamnee fi rakkoo. Akkasii hayyee ustaaza keenya wajjin turtii gaarii insha Allah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. أيها المستمعين الكرام أحييكم بتحية الإسلام
رمز آمن وحلوان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إيجا أكمن سلامتا وري جنة خيست تولين كيس مسكورة الدنيا ردت تولين كيس مسدوب الدبو درت إتيانسي مالين دبتشور بعد أرانتن أكمل بكم ولين تاني أنا استيس هاي بنك يابيو شيكن أستاذني هندي نجنة تركمن كن هندي أكسم مران كي هندي والناس تركمنيف جيجيس أستاذ هنيا أستاذ كتيبة كسم أستاذ إبراهيم عبد الله أبا مركز بري برنودا أستاذ كتيبة شيخ إبراهيم عبد الله مكاه الدوران بسم نه الدمات أكم جنة كم سنوبين أنا اللي نساته بعد اللي ناتجر جواب سيج أنا أستاذ متكاد خنو خنو تكاد تجرن مالي كنتي بايشون كمان مان نما يوغوني في مخينا خيسه وجين دمنو أنا أستاذ خنا أركيدين جرا جولد بكشون شيخ السلام عليكم جتوني يجوا أنا تكاد داني سجالنا إدارة لاني سجالنا نتي وري شريك خافان وري صاحب بني فان وري وجين تروحون فان أكو مجنة كم جنة وان جرالسا أكايتا أخلاق أسا إتيجي جيسون بين أخلاق أسا راكن نمت تلو جزء نمني جدولة نني خوف لبيتا وان فدي متى قدين أبو يجود أنا فواني سمتاك أبو جسر برهك أبو متى ربي ساهك أبو إيجا أكسيت هم ترب برهك أبو خرانا جان لك إيه ربنا جان كدوف ربنا فاتاسه كم فجأة فننو فامرجو إجنا جا والمهارجو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ماتين أستاذ خينيا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Haye obboleeyyan keenya maashaallah tabarakallah sagantaan akkuma tuuftee jirti arranu nifatina obbolummaadhaa tana qabaa jennaani haye kanatti aansuudhaan obboleessa keenya Muhammad Johari wajjin turtii gaarii nyaata laamatu. Waaye bismillah salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kasgaasinu waa hedduu haasofitanii waan garteen hoolchisaatii fi waan nama gammachiisaatii waan nama gaddisaa keessaa hedduu haasofitanii. Akkasuma jecha alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maaliif jennaani waan takka irratti hin jee hawwanni kana waliin nuti dahuun hundinuu jaalaluma gattee diin taate alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maaliif jennaan silaa gattee yookaan dunyaa dalaguu taatee silaa wama gatteen taane irratti wal geenyu taate sila kanaaf namni wal jaalatee akkuma gattee maa kantiibaa qabu ustaaza keenya ustaaz gattee Ibrahim Abdallah irratti sila kana jaalala haasaa haasoo jiru hundi keenya jaalala isaa hedduu takka qabne inni haasoo jiru taate sila waan biraa taate madiin ta'uu baatte turtoonni kun hundi dafashanii Fokkoo baddee jirti amma sila waan hundi alhamdulillahi rabbil alamin. Maaliif jennaan sila rabbiin gaafa gattee guyyaa qiyaamaa guyyaa gattee gaaddisnilleen gaaddisa isaa malee jira sanu eena almutahabbuuna mee eessa jira warra rabbii jecha wal jaalatu warra rabbii jecha walitti gattee maqaamee wal jaalatu sun eessa jira yudu ani akkana fakkaatutti Ibrahim Abdallah na fakkaatiin baay'ee. Allahu akbar maashaallah. Hedduu takkaan jaaladhanillee dhugaa rabbii harkuudhaa fi hedduu takkaan hawwii qabaa fi hedduu takkaan jaaladhaa akkasii isallee karaa nagaa agartee bakka gaarii bakka gammachuu rabbi nu agalchu maaliif jennaan gizee asii deemee itti dhaqannee isaanumaa gammachuu jiru rabbi nu agalchu. Akkasii asumaan ummaa isaatii fi abbaa isaatii fi firoottan isaa agartee haisee gujjira hunda isaatu السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يكون بربادة أسئلة لا ديري سلم بربادة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ما شاء الله تبارك الله جا الرباعية تكسجنتان نتيتولتي فتح زنا هراغ من نجر أستاذ كيني جالله أبيبي أما غير خير في تنجرا ميجا أتيس وانا تلالا موني أتياس وفتوزي فيني ما نديلا كنا ندعو ديمتا مالي جنان نمني سجاله لهم تو نو على تيز باي يخما تماتوا مالي جنان إلا خمدا لتلوني فيته Hanaga ni beekama jechuu barbaadeeti. Kanaaf akkas waan ta'eef ati immoo wanni itti haasoftu karaa imala nagaa si haa godhu eega jennee booda neeti waan nurraa si mul'atu waan asirraa deemuudhaaf si mul'atu nama kee dabarsee hin jira. Bismillahir Rahmanir Rahim wa ba'd khutbaan dheereessinu maaliif jennaan ani hedduu galatoomaadha hundi keessanoo ani wanni kun hanga kana geessii waan takka waan gabaabduu takka jeetuma yaadee ture rabbiin immoo oofee guddisee gaa obboleessa kiyya ustaad ibsaa sagantaa nu kakkannaa jiru kana faadha rabbiin sagantaa kana guddisee jaalaluma teenyaaf asii wali qabamtanii gaa isaan irra hawaasni obboleeyyan kiyya kaasti argaman kun isaan hundinuu guyyaan irraan tanaa kun gartee itti qaaliidha garuu guyyaa sanirra siitu nu qaalii jennee asitti argamuu keessaniif
hedduu maqaa maatii kiyyaatii fi maqaa kiyyaan illee galatoomaa isiniin jaa. Maashaallah. Itti aansuudhaan immallee ogeessa kaameeraa gama hundaan waraabu jiru kana ogeessa kaameeraadha obboleessa kiyya yookaan ilma kiyya. Sudeessi Muhammad hedduu galatoomii yennaan. Galatoomii yaan isinillee. Indhalte moo? Galanni ilma namaatiif jiraachuu qaban baana. Ilma dhalaa maletti ergatte. Maaliif gammata jakka? Egaa maaliif? Tiibaa singiloota hoggaa jennu kan. Ani ilmi fiqqadee guddifadhe jechuun akka obboleeyyaniitti nama hedduudha wajjin illee kanuma jirru sanii ilmi yookaan gartee akka gartee haadima yeroo hundaa naan addan baane olii gayyaamee ergadhu. Hadhaluu malatti ergatan. Hadhaluudhaan malatti akkasii akkasiiti inshaallah hedduu galatoomaa barakadhaadhaa jenna akkasumallee egaa wanni jennu hin jiru nagaa walitti jechaana guyyaan irraa yeroon tun yeroo turtii torbaan takka hin caalle takka badda guyyaana nutiin kun egaa warra ganamaa galgalatti wal yaafannu keessa tokko amma namni baay'ee waggaa viidiyoo tana ilaale maan ayyaami maaliif nan keessin jiraanne jechuullee mala garuu ammoo hammi kun warra gartee yeroo baay'ee fatara laaqana yeroo baay'ee waliin nyaachaadhaa guddannee ammoo laakiin har'aan kana gaa waan akkanaa jireenyaan namuutu kanuma makiinaa roofaa dingatuma takkatti jechuudha sarpiraayiz moo ispiraayitii baana san akkas taatee hedduu galatoomaadha. Asirraan kun takka fagaate. Kiiloomeetira 1,200 waan akkasii fagaata. Magaa Hararii fi Baalee Roobee jechuun Baalee Roobee caalaa Baalee irraa uchi kiiloomeetira gara kiiloomeetira 50 oliiti. Akkasii waan akkasiiti. Hayyee maashaallah. Akkasiiti guddaa galatoomaan jaa. Wassalaamu alaikum. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Hayyee daawwattoota keenya jaallan keenya kabajamoo inshaallah sagantaan turtiin jaallan keenyaa fi jaalalloo keenya Ustaaz Ibrahim wajjin godhaa turre kana fakkaatti akka irraa bohaartan abdiidha qabna. Anis asumaanuu haadha abbaan isaa barattoonni isaa hundummaan nama isa jaalattoonu assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh jechuun barbaada osoo garaan addan bahin خران الدان ما باسا جان خرا نجا ربي هاقولوا في جنة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.